Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromoo akkim jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Egaa yeroo baay'ee isinitti iyyaan ture. Yeroo baay'ee illee hadaraa Oromoo na bira dhaabbadhaa. Yaammata keenya warri gaheetti qabdanu na bira dhaabbadhaa. Bakka jirtanuu sheer duwiti godhaatii na bira dhaabbadhaatii akka dhimma kiyya kana naa xumurtanii dabaatoon jedhudha. Har'a aramni illee natti dawwalte poolisoonni har'a dhufanii si fudhachuu deemanii. Amma tanaazila gootutti amma yookaan namticha sanarraa dhiifama gootee irraa buustutti mana hidhaa deemtaa inshaallah waggaa haa ta'u waggaa lamaas haa ta'u sadiis haa ta'u afuris haa ta'u hanga gaafa tanaazila gootutti manuma hidhaa teessaa naan jedhanii jiru. Akkasumallee nama safaaraatti dhiyaatullee ani warra namicha manduuba naa ramadame sana namicha naa ramadame duraan jechuudha. Nama sanatti illee dawwaleen bilbila illee narraa kaasuu hin dide itti dawwalee illee ni dadhabee akkasuma namoonni illee itti dhiyaatanii dawwalanii gaafatanii jiru. Yoo isaan dawwalanii gaafatanu mucaan waraqaa hin qabu mana hidhaa bu'uu danda'a naan jedhanii jiru. Innaa bakka jirtanii sagalee naa ta'a yoon illee mana hidhaa deemee yookaan bilbilli kiyya illee narraa fuudhame yoo ija keessanii wal arguu baadhellee akka sagalee naa taatan isiniin jedha. Ammallee sagalee keessan narraa hambisina ani nama qaamaa miidhamee jirudha. Yoon immoo mana hidhaa keessa deeme nama rakkoon narra ga'uu danda'u waan ta'eef kanaaf bakka jirtanitti sagalee akka naa taatan hin barbaada Oromoo koo. Innaa wallaahi yoo mana hidhaa deeme haala kanaanii baay'ee akka mataa kootitti ana na gaddisiisa. Maaliif isinitti iyyataan ture yaa Oromoo na bira dhaabbadhaa. Osoo rakkoon biraallee kan kanarraa natti hin dhufiin isuman jedhu ani nama waraqaa hin qabnedha sirriidha. Kanaafuu mee bakka jirtanii rabbii rasuulitti namni amantanii jechuudha. Namni rabbii rasuulitti amantanii amantaa qabdanii waaqayyotti amantanii sheerii duwitii qofa naa godhaati na bira dhaabbadhaame sagalee illee naa ta'a. Yoon illee isinirraa bade mana hidhaa deemeetiin mana hidhaatiin bira shumeezii makkaati. Yoo munkii shumeezii makkaati manni hidhaa irra guddaani. Kanaafuu bakka jirtanii rabbii rasuuliidhaati sagalee naa ta'a isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Galatooma alfaadhaa isiniin jedha Oromoo koo akkasi. Wal argaan keenya mana hidhaatti. Sheer godhaati dhugaa dubbatuu fi nama natti dawwalee informaashinii odeeffannoo waa'ee obboleessa keenya Mubaarak Mubee mucaa Saudi Arabiyaa Makka al-Mukarramatti luuti isaa muramtee mustashfaa jiru irratti hedduun keessan aga sadarkaa bilbila anjifadhu takka qaqqabsiisee jira. Imma Mubaarakii haala gaarumaanii odoo hordofamaa jiru koreelleen uumamee irratti dalagamaa jira. Guyyaa har'aa immoo ganama aramni isaa akkuma sagalee isaa dhageettan namni baay'eenii amma bahuu qabdaa mootummaan dhufte si fuutee mana hidhaa si geessiti naan jedhe sagalee inni illee viidiyoo dalagee sagalee nurra erge waan rabbi fedhettaa akka tasaa taanee yoo san safaaraa jirra. Bakka bu'aan isallee yaani namni sheekaa Shee Mujiib illee achi jiranii ka gara safaaraatti illee bakka bu'e har'a walumaa galatti waan bareeda tokko waan silaa itti yaadamee dalagamu tokko oduma itti yaadin hamma tokko bareeda deemne asumaanuu warroonni har'a waa'ee Mubaarak irratti mucaa kanaa irratti nu tumsitanii sochii hamma danda'ame gootan Shee Mujiib illee akkasuma durataa kenna Abdushakuur illee hundi keessanuu kaasatan bakka bu'aan isaa ka safaaran bakka nu buufte hedduu galatoomaa ulfaadha jechuun ni barbaada. Malattuu haasa'ullee dadhaban akka isaan viidiyoo kiyya kana dhageeffatan nan beeka. Sochiin kun cimee itti fufuu qaba. Laakiin ammaaf Mubaarak mana hidhaa seenee dhiisee gaafii isinitti hin ta'in. Mana hidhaa seenuu fi seenuu dhabullee yaaddoo isinitti hin ta'in. Wanni yaaddoo isinitti ta'uu qabu. Mubaarakiin akkanuma homa yaani gasti marra dhufnee laayibima dhufnee mucaa kana gargaaru osoo hin taane bakka maratti wal ijaartanii gareedhaan gamtaadhaan qarqaarsi guddaan akka godhamuuf horiin gara biraatti eeggamu tokko hin jira jedheen amanu. Ammatti mustashfaan isaa akka tasaa ta'e mustashfaa biyya alaa Jarmanii ka ta'e seensisan gatii guddaadha. Haga riyaala 200,000 gaafatanii wanni birallee baasii hedduutu jira waan ta'eef
Mubaarak achuma bayuu wannummaan sun dhaabatu ilaalchisa fakkaata malee garasi sappoortiin ni godhamaan gaaffii keessa nama galcha. Waa hedduutu wal xaxa jira. Kanaafuu warri miidiyaa irratti wal beeytanii walillee hin beeyne akka tumsitanii. Yeteen dhufti akka niyyaa kee tolchituu jee naboo isii qofaa miti cufa isii namu as keessa jiru hundaadha rabbi haa milkeessu. Murteen har'aa kuni murtee gammachuu teessanii haa taatu. Wallahi hedduun isin dinqisiifanna maaliif hawaasa cinaa dhaabbataa jirtan. Sababa keessaniin rakkattoonni hedduun hara galfatan. Sababa keessaniin beelahoonni hedduun beela bahanii. Sababa keessaniin namni garteetiin haati ijibadde haati gartee algaratti of dadhabdeetiin jette sababa keessaniin rabbiin saba isin godhee algarraa isin kaase. Mallaa yashkurannaa isaa jedhani. Namni nama galateeffanne rabbiillee galateeffatu jedhani asirratti gartee guyyaa irraa kanaan wal qabachuu wajjin. Hordoftoota maakii ka asli wallahi isin galateeffanne jira rabbiillee isin haa galateeffatu. Wallahi onni marraan isin galateeffanna. Maali jennaanin hojii keessattu hojii boonsa qabanne isin sabaataatan. Ijoolleen keessaa humana ambaa keessa shintibeetii fi kushiinaa keessa madraa fi gartee gaala wajjin saharaa keessa deemuun ibidda nyaataa hawaasa keessanii agartanii cinaa dhaabbattan gammachuun rabbi biyyatti isin haa deebisu yaa akhi. Wallahi waan keessa rabbi garraadhaa haa dubbatu. Ijoollee tanallee aboo rabbiin garteemi mee asrii kana rabbi bakka wayyoo qabdutti nuu haa baasu. Maal godhaa gizee hunda gargaarsa nu gaafata aboo. Gidaa gargaarsa jedhee mukuun dhaqaabar gaafa itti ka'e beeyta. Aboo achi baasee rabbiin gartee isuma hawaasa kana danda'u mataa isatti rabbiin waa taasisu aamin jeemee miskiina. Aboo gaafa achi deeme yoo nu dagaatellee hin beeynu beeyta. Ittiin bilbila rakkoon qabu miseenjerii isaan hin qaba beeyte akka achi naayee. Akkana kuno akkana. Aboo rabbiin gartee bakka wayyoo qabdutti haa baasu ijoollee tana. Addaan hin hambisini. Jarru wagguul waaman gartee abbaa jettee waamtu. Ikkeettiin jaraa rahmaaniin biraa bakka takka gadi haa deebi'u bi'idhinillahi ilkariim. Wallahi ijoolleen teenna bakka dhiphoo teettee bakka rakkoo teettee jireenya ofii bara akka itti jiru abbumaa fi rabbitu beeka. Yoo jarri seeqattu yoo jarri gammaddu baga gammaddan immoo ani odoo fuula dukkanooftanii aduwwiin keessan hedduun isinitti kolfa. Akkanuma shari'aa islaamaa tana jaallata laal beeyte. Gaafa uffattee manaa gadi baatu uffata gartee waayyartu uffattee gadi hin bayini aboo osoo malte silaa warri dhiiraa ka dahabaa fi warqee uffachuun hin maltu beeyta silaa uffattee gadi baata. iPhone tokko immoo dhiyoo kana bitatee naa eebbisaa jedhee eebba irra ture namni beeyta. Hedduun namaa eebba irra ture. Aboo sii galee miskiina walla. Aboo rabbiin gartee xiyyaara harka kee haa kaayu maaliin taate asii wallahi. Wallahi barka jee. Aboo qulfii xiyyaara rabbi harka kee haa kaayu. Wallahi ittiin tazinaannaana. Hanguma fedhellee beeyta garee nuti ka'u beeyta gaafa xiqqishoon innaa jedhe bar miskiina wallahi gar guyyaa tokko micaan sun rakkate jedhee imanaa lallaba beeyta gaafa kaayyoo dhukkeen irraa kaase gaafa kaan immoo naaf dubbatanaaf himimmaan booya. Kanaafin isaan jaallanna beeyta rabbi waan keessan garraadhaa haa dubbatu. Mee warri jala kana aamin jedhaafi wallahi. Amma gahee baqattummaa kana keessaa ganda badisummaa sanitti rabbi jala haa baasu. Arruma kanatti milkiin addaa rahmaaniin biraa gadi isin haa deebitu. Wallahi tikkeettiin isin quba hin qabne. Waamichi isin quba hin qabne aboo hunnoo tikkeettiin bakka wahiidhaa bakka wayyoo qabdu san bakka humaa humee fi qoshaashaa fi zubaaladhaa miti aboo bakka wayyoo qabdu tikkeettiin ati quba hin qabne si haa dhuftu aslii kiyya bi'idhinillahi ilkariim. Akkasuma maakillee rabbi sirraa hin hambisini. Asteetee duraa gartee mirqaantee aamin jechaa jirti maaliif abbaa kiyya biraa na hambise sheetichi yoo itti boo'ee rakkoodha booda musiiba bu'a. ولما قالت قرتي اوتوماتيكا تيكيتين في سنغدي هاديبتو وقال ربكم ادعوني استجب لكم جاء ربي سبحانه وتعالى نغافدا اسنيف اواد ابوچي بلسي ديري نغافدو جاء ربي قدما ديبسي قرتي ماقينا ايلوكسي في مار تاكسي چاسفا نغافدا جرغرين نما ابو مال غوتا تيارا كيلنس كيسا بدل اجر ربي هركا هاكايو yoo fiilleen qabaatinis dii waan gootu katama jiraa yaabannaa tikkeetti murannee abboo kafaltii malee rabaan keessan garraadhaa haa dubbatu bi'idhinillahi ilkariim. Awoo si galee yoo magaaf sanillee gartee raddaatonni jaraa birrii kafalaan hun jette jarri immoo dhiisi sheeticha san gartee mana hedduu hoteela hedduu seennee nyaanne maqaa sheekummaatiin maal taatem yoo akka jedhamu namni hedduu dukkeen irraa kaasaa beeta. Rabbiin barakaa isinii haa godhu. Ulfinna addaa rabbi isinitti haa godhu. Tokkocha kiyya ila kunno taasdala teettee dhibee himataa jirtuu fi tarakkoo himataa jirtullee amma furmaata haa argattu yaa rabbi ati na dhagahiifi. Mootii kiyya ila kunno ijoollee mana aslitti wal gahe ka beekaa fi ka wallaalallee ka islaamaa fi ka kiristaanallee ijoolleen teenna rakkataa booyaa hin jiraatin yaa Allah. بل إن أنبيتي هذا بتو يا ربي أتنا رجحي إجولين لكم لو بكتم ما كيس جرني اللي ربي كي يتكاتي جري مرتاس برا قبض سنهم بيت يا ربي أنا متياتيكو بقبض وان جري دلقا جرتوان جري مكرا جرتو سيارة
وان جري اما اتدبد وقت يا ربي الى كنا اما اتقى اتسقا فني اما هذا يا ربي اتنا لقيه في